Ashama kam jirtu ordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii haa ta'u. Warreen chaanala koo faraataatan subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jechuun barbaada. Har'amee mata duree akkuma argitan kana shamarran biyya Arabaa jirru hundumti keenya dhaga'uu kan qabnudha. Tarii ofii keessan ilaallachuu dhiisuu danda'a, namoota biroo ilaallachuu danda'a. Shamarree biyya Arabaa jirtu kamiifuu kan ishee ilaallatu ishee ilaallanneefis share godha. Ishee yoo ilaallachuu baate hiriyaa ishee biroo ilaallachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Har'a kan inni isinitti immoo seenaa hiriyaa kiyyaati. Hiriyaa kiyya waggaa lamaaf kan wajjin hojjetaa turredha. As Dubaay keessa naannoo Abu Dhabii mana obbolaa lamaanii hojjetaa turre nuti lachuudha. Itoophiyaadha yeroo dhufnullee walqixa dhufnee walqixa finnee gara biyya keenyaa galle jechuudha. Obboleettiin koo kun osoo asin dhufiniin dura Kuwait hojjechaa turte. Garuu kana kan inni isinii dhiyeessu fedhii isheetii fi akka namoonni biraallee waan akkana isaan irra qaqqabuu danda'a jettee waan yaaddeef akkanaaf qooddu waan jetteef isiniif qooda eeyyama isheetiin. Kuwait hojjetaa turte. Yeroo Kuwait hojjetaa turtetti nama tokkoon toora Facebookiitiin wal barte. Wal baranii waggaa tokkoof wal haasofsiisaa turanii. Yeroo kanatti gaasaalachuu walii galuudhaan gara fuulduraa nama gaa'ela waliin dhaabbatanii waliin jiraatan akka waliif ta'an wal amansiisanii waliin turanii. Waggaa tokkoon booda garuu gara biyyaa ishiinis galtee. Erga gara biyyaa galteellee yeroo gaarii waliin dabarsanii turtii gaarii ji'oota muraasa ji'oota sadan biyya turtetti kan waliin turanii fi walii galteen isaaniillee waggaa lama qofa Dubaay keessa hojjette gara biyyaatti akka ishiin deebitu. Sana booddee immoo gaa'ela dhaabbatanii akka waliin jiraatan walitti himuudhaan gara Dubaay dhufte jechuudha. Gara Dubaay dhuftee aga ji'a torbaatti dhufne aga ji'a torba guunnutti jechuudha. Naguma qabu, waliin haasa'uu, wal bohaarsuu, nama baay'ee namatti tolan turanii. Guyyaa jimaataallee walitti dhufna mana haadha hojjechistuu keenyatti. Yeroo isaan viidiyoodhaan walii bilbilan egaa wal haasofsiisan illee nan dubbisaa. Haala sana keessa turanii baay'ee namatti tolu jechuudha. Garuu sanaan asitti maal jedhaanii hojjetaa mootummaati. Jireenyi nan gammachiisne, jireenya koo keessatti jijjiirama argeen beeku. Mee gara Dubaay dhufuun barbaada. Dubaayin akkan dhufuuf haala naa mijeessi jedhaanii. Dubaay fiduudhaaf ishiinis uma dhugaa barbaaddeerti. Ishiinis nama hojjettee jijjiiramuu barbaaddu waan ta'eef, namni kunis immoo namuma dhugaa ishiitti fakkaateera waan ta'eef fiduu barbaadde kallattiiwwan garaagaraa gaafachaa turte. Nda'uun waraqaa isaallee ergatee akka CV wanti jedhamu wayii jira ergatee hojjechiisota ishiitti kennitee hojii barbaada fi turanii garuu hojii arguuf hin dandeenye jarri jechuudha. Gidduu sanaan obboleettiin isaa immoo Dubaay keessa waggaa dheeraa hojjetteerti waan ta'eef ishiinis akka inni dhufu hin eeyyamne natti fakkaata. Sana booddee bakka hin hafe jechuudha. Dhufaatiin isaa gidduu kanatti hafe utuma akkasitti jiranuutu waliin haasa'anuu maal jedhanuu. Ani buna koon gidduutti dhugaa, bunni fan addaan hin baanu. Otum sanaan jiranuu omtuu gidduu isaanitti jechuudha. Omtuu gidduu isaanitti waan uumame wayiin jiru. Guyyaa tokkollee hawwiishi galtee jiru horattee mana dhaabbattee isa wajjin jiraattee ijoollee godhattee jiraachuudha. Inna wanti ishiin isaan ala yaadaa jirtu wanti tokko hin jiru ture. Baay'ee jaalatti. Maaltu ta'e booddee dhufnee ji'a torba bullee guyyaa tokko bilbilee fi haati isaan immoo akka suuraa irratti illee arginetti nama umuriin isaanii deemedha. Armee koo na jalaa dhukkubee hospitaala gartee jirti. Hospitaala guyyoota 5 bobbulteerti. Kana nama ammaasitti muudhisee fi akka hin dhiphanneef jedheetanii. Amma garuu wanta nu farkaa qabu hundumaa fi xeeromaa hin qabu waan ta'eef
waan ana haadha kootii yaalchifadhu naaf ergii maallaqa naaf ergii jedhaani yoo sii danda'ame jedheen torban tokko asitti na qaqqabsiisi jedhaani achi isheenis baay'ee bakka xiqqoo ishiinis immoo nama habbaa hin qabne miidhama kana hin beekti inni daddaftee naatee gaddite natti himte yeroo natti himtu anis immoo haadha yeroo inni jedhu hedduun rifadhe jechuun haati isaa kun tasa jalaa duutee boruu maaltu namatti dhaga'ama waan akkasii waan jedhu wayii natti dhaga'ame anis haadha waan jedhamu garaan na laafee kenniif kaa maallaqa kenniifi maallaqa too qabduun dhoowwati maaliifin haati isaa kun boroo too duute ati too maallaqa qabdu waan itti yaallatu dhabee yoo armeen kun du'anii bor akkamitti isaa waliin jiraachuu dandeessatis mucaan kun immoo hagammaatti waa'ee maallaqaallee si gaafatee hin beeku waa'ee rakkina biraa si gaafatee hin beeku dhufaatii sanaan alatti kenniifaa yaalamaniifin jedhaan anis balleessaa keessa nan jarshii tokko jechuudha ammeenya yaadeetoo hin ta'in an haadha waan jedhameef egaa dhibeen haadha waan na keessa jiruuf anumatoo dhufee na gaafate haati koo akkas ta'uuf naan jedhe inkaan isaa ammas kanin isa beeku miti namnumti kamuu dhufee haati koo akkas ta'uuf itoo naan jedhe ani nan kenna isa dhugaa dubbachuufi jechuudha haati koo jedhe nan kenna haadha wanti caalu hin jiru haadharra wanti garaa na laaffisu hin jiru waan ta'eef jechuudha ani dhibee ishii nan beeka waan ta'eef miidhama ishii nama miitu nan beeka waan ta'eef jechuudha akka miidhama kooti sana namni biroo miidhamu akka hin barbaanneef jechuudha kazaa ishiin birri isaa sana ergiteefi na birri ergiteefi birriin isaa qaqqabuu itti meeraa baafachuu itti meeraa garuu guyyaa 3 birricha ergame guyyaa 3 buleet guyyoota arfaffaa irratti kaatee dubbisuudhaaf gaafa ishiin imooshii bantu bilookii godhe gaaf feesbuukii dhattu bilookii godhe gaafa waatsaappii dhattu bilookii gaaf telegiraamii dhattu bilookii godhe anna waan dubbatu waan hundumaa walitti manna daddaftee natti bilbilte nan kaasee maal taate natti dubbachuu dadhabde hiqqiyyatte maal taate mucayyoo bilookii na godhame maal goote maal raawwatte maal jetteen homaan jenne dasi humtuu hin jiru nanna yaanillee nan olladhe jechuudha maaf bilookii si godhere humtuu hin jiru nan dhoksin natti himiin jedheen nan immoo humtuu hin jiru rabbi fanumaa raawwanne hiqqiyyatte boochi maal jette kaza bakka hin jedheen hin booyine yata abbaatu maaliif boochaa waan uumamee tokko adda baafachuuf yaali malee hin booyine bakka taragaaga'e maaliif boocha jedhee sossobee maal jedhe feesbuukii biraatiin ilaalii mee irra galiiti feesbuukii lama immoo fayyadamti nan beeka irra galiiti ilaali mee sarchi godhi maqaasaa karaa sanaan friend ishii mitiin irra galiiti ilaaliin jedhaani kaza gaafa ishiin maqaasa sarchi gootee irra galtee ilaaltu fuudhee haadha manaasaa wajjiniin guyyaa qalabatii isaanii feesbuuk isaa irratti poosti godhate intaa suuricha baastee natti ergite dhugaa rabbi bakka dhaabbadhutti gadi taa'animtillee jechuudha maaliif nannee bakka ishii dudda koonna cite jechuun ni danda'a maaliif maal jechuudha namna kana qotee nama awwaala jechuudha nama qotee nama awwaalutti yaada amma kana namatti fakkeesse amma kana nama wajjinee jedhe mana biraan nama irratti ijaarratu nama gaddisiisa garuu anna waan hin jedhuun wallaalanillee jechuudha waan hin dubbadhu wallaalan deddeebisee suuricha laala dhugaan itti fakkaanne sun dhugaa dubbachuudha fi deddeebiseen ilaala isuma qaamaala gochuu danda'a isuma bakka dhiisiin jedheen xoosii kee haabawuti dhiisi omaan gaddiin bakka durayyuu kan keetii miti waan ta'eef omaan gaddiin dhiisi otoo maallaqa guddaa sirraa nyaatee maal gootaa otoo maallaqa guddaa si jalaa nyaatee too
sababa nan dhufa jedhee as dhufuu isaati maallaqa baaste taa'ee yoo to as dhufe inni wanta baay'ee ni baasta inni as dhufee silaa maallaqa keessirraa nyaatee erga karoora kana qabaate asis dhufee maallaqa keessirraa fite seffirraa fite niitii ishee fuudhe kanatti fidachuu gochuu danda'ati immoo gaafa nas dhufe irra caalatti isaaf laafuu dandeessayyuu turte waan ta'eef waaqayyo dafee si deebiseera wanta muraasatti deebiteerta isaafuu ilbaanye kan lubbuu haadha isaatiitiin ofitti more lubbuu haadhatii fi maallaqa wal fakkeesseetoo maallaqa sirraa fudhate homaa jechuu miti kun maallaqa maddeedha waan taateef jechuudha homaa jechuu miti dhiisii namni kadhataadhafu daandirra ta'anii warra nu kadhatanii warrumaa hin qabneefu kennine darbina maallaqa amma kana otoo qabaanne ta'e nutu hin qabnu maleedha kennine fi darbinaayyuu homaa mitiin kadhin obboleettii godhe amma naa danda'amu jajjabeessee akka tasaa boruunsaa immoo jimaata ture wal bira dhufne amma naa danda'amu gorsee maal jedhee tara gaaggaate haala sanaatiin booddee karaa imoo isaatiin hin dubbisee maaliif gocha akkanaa raawwatte ati nama maalitii ooshiin barbaaddu ta'e hin barbaadu deebistee moo haadha keetiin du'aadha keef maallaqa wal fakkeessitee ati maallaqa gaafa isheerraa nyaattu ati nama maalitii maaltu sitti dhaga'ama obboleettii kee kaleessaa sitti gubachaa baate sana yaadattuun jedhaanii ifama namni naan jedhe carraasaa jiraata namni carraasaa jiraata anaaf ishii kan kaleessa wal barree miti namni waggaa wal baree waggaa 20 tureyyuu gargar baa naan jedhe sabir shuu sayid okay sabir no akkas jedheeni akkas naan jedhanaan jechuudha haala sanaatiin garuu wanni gocha kana raawwate ji'oota lama waan akkasiillee hin bulin armeen isaa ne du'an gaafa du'aas gaafa gammachuus egaa feesbuukiin kun dimeeshii dheeratu dhagaa'uunis nu armeensaa du'anii feesbuukii dhumarratti haala sanaatiin argine jechuudha armeensaa inni gaafa sana maallaqaaf lubbuu isaanii wal fakkeesse sun du'anii argine haala sanaatiin isheen somaan taane yaa'u yeroodhaaf itti dhagaamullee keessanii darbite inni haala sanaatiin sanarratti isheerratti raawwatee darbe har'a lachuu isaanii egaa jireenya mataa isaanii ni jiraatu galata waaqayyoo isheen har'a gara biyyaa walumaan gallee waan ta'eef galteen deebinee achumatti jireenya biraa uummattee haadha mucaallee taateerti innis akkasuma jechuudha egaa obboloota koo baay'istanii nama namanina namni duubaa eegee qaba jechuun ni danda'ama maaliif fuuldura kana nutti fakkeessaa duubarraa waan inni qabu hin beeknu shamarran baay'een gowwoomfaminaa isiniin jechuun barbaada baay'ees nama dhiira namanina keessattuu dhiira toora onlaayinii kana hundas miti garuu muraasni isaanii kan hojiin isaanii kana ta'anii jiru kan akkaataatti shamarran gowwoomsanii maallaqa ishee nyaatanii jiru keessattuu shamarraniif waan hin dubbachuu barbaadu suura keessan dhiiratti hin ergina suura keessan nasi jaaladhe sii kutamee maalidhaan yoo isiniin jedhe suura keessan dhiiratti hin ergina tooftan dhiironni godhan suura keessan sana viidiyoo garaagaraatiin yookiin qaama saalaa fiilmii garaagaraa irraa arganii wal fakkeessaniiti isin irratti ergu baay'een namoota akkas ta'an nan beeka baay'een shamarranii gaafa ishiitti ergan kanan poosti si jalaa godha naaf ergi maallaqa yoo dhiirummaan sitti dhaga'ame poosti godhi jedhiin malee maallaqa keen ergin ati eessa akka jirtuuf beektaa eenyummaan keessi keessa jira suura kee abbaan barbaade feesbuuk irraa fuudhee laxxafuu ni danda'a waan ta'eef isatti hin sodaatina obboloota ko wanta akkasii warri isin qunname ni jirtu dhibbatti waan ta'eef waan akkasiitiin akka hin gowwoomfamne dhiirotaaf suura keessan callistanii hin ergina suura namaa erguun mataan isaa rakkoo mataa isaa danda'e ni qaba waan ta'eef callistanii maatii keessan jaalallee keessan dhugaa abbaa manaa keessan kan hin taane suura keessan callistanii namoota argitaniif hin ergina kaayyoo baaneef bicha dhiirri yoo nu jaalate
ofuma isaa jaalala bichaadha nutti dhiyaata. Qusaaqusii minaamintee nurraa hin barbaadu. Inni jaalala dhugaan namatti siqu. Inni waan biraa barbaadu garuu arraba mi'aa, ni dadaddafa, ni ariifata, wanta barbaadu sana argachuuf amma jedhutti boolla qotee wanta sana baasu barbaada. Kanaaf hin gowwoomfamina yaa obboloota ko. Dafqi nuti dhiigna nuti asitti boofnu kuni nuyi boruu keenya nu jabeessuufi malee isaan laachuufi rakkannee miti. Warri immoo haadha manaa isaanii wajjin ta'anii illee gocha kana raawwatanii jiru. Kanas eeggachuu qabu. Naam. Innaa wantoota kanarratti of eeggannoo taasisaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo biraallee kan jabeessinee irratti dubbannee wal gorsinu ta'a. Ijoollee kootu na jeeqaa jira. Naa galatooma isiniin jaaladha. Fayyaa ta'a.